Oromoon uummata afaan hortee kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba bahaa Afrikaatti argaman keessaa isa guddaadha. Odeeffannoon jiru akka ibsutti uummanni Oromoo akka hawaasaatti gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baay'eedhaaf jiraachaa ture. Oromoon sanyii durii fi jalqabumaa kaasee naannoo kana jiraachaa turedha. Ka'umsi Oromoo eessa akka ta'e sirriitti hubachuudhaaf qorannoo dabalataa barbaachisuyyuu Oromoon jalqabumatti akka horsiisee bulaa fi gartokkeen immoo akka qotee bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Guyyaa har'aa sirna eebba kitaaba barreessaa Cabsii Taliilaa kan mata dureen isaa Muudaa Murmur jedhu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Barreessaa Cabsii Taliilaa dargaggoo duudhaa seenaa fi aadaa Oromoo gadi fageenyaan qorachuu fi irratti hojjechuudhaan hiriyoota isaa biratti beekamudha. Barreessaan kun kanaan dura kitaabota adda addaa kanneen akka Mucucuu, Booree Baroodee fi Hirmii jedhaman barreessee dubbistoota biraan gaheera. Dubbistoota biraas jaallatamummaa guddaa argateera. Ammas kitaaba haarawaa mata dureen isaa Muudaa Murmur jedhu kan seenaa fi duudhaa sirriirratti hundaa'e eebbisiisuun dubbistootaaf dhiyeesseera. Sirni eebba kitaabaa kun akkuma aadaa fi duudhaa Oromootti eebbaan eegalameera. Eebbatti aansuun diraamaa gabaabaan mata duree kitaabichaa irratti xiyyeeffatu hirmaattotaaf dhiyaateera. Ana baguda thara nanna kithinan yada thamiti barashi malan o fundura sititichesan aya barasa ati moga masuma barasana softa tikoga basana wafura dena bachura dabe male shimalan sinane sature bar ati mo sababa nab be ko to suma gadi tenya aso adi sakana tenyu ta dole dai mo ali ga O manja tuka dijartin sirriitti si qabdeetti dudduusi warraaqu ka. Ulfaat jaartii kameetti naaf kenn akka keetii akka daalacha'uu barbaaddeere. Haa sabtaati immoo akkattumaan. Abbaa guddataa. Iyyaadataa bara asuma malkaa korbeechaa kanatti masqala deemne. Achitti namichi waa mataatti maratee of dhidhiibaa deddeemu sun gaafa nakkumatti nu dhiphisu kana shimalaan xiichitee gaafa of dura buufte san bara san. Abbaa kiyyatu tolee jedhaare ulfaat arra taatetti malee otoo nyaaramin tur kan of tiksin warra waadaa warra bultoo warra ayyaantuu yeroo warri keenya deeman wadaaja isaanii jalaa nafuun tur. Isumatu tiksee asiin nu gahe nuti isaaf ta'uu dadhabe malee. Inni illee dhugaadha. Amma waca malee horii malee iyyuu malee sirni ishee latee rabbaa guddata. Dhugaa jette. Akkumatu beeka. Dhugaa jettee sallee maal goota ba. Wajira gaa maajiru kuni karaa warra abbaa guddataati miti. Karaa sumi abbaa guddata dubbiin kun dubbii akkaan jabduu birmannaa barbaadduudha. Beekoon tuttuma deemnee laala abbaa guddata.
أنا جانجي وكباري اسمه كان آرين لا في تجر هند مسابر برمو يدوس الراكون راني راكون همين وانتو في قدران نتبايد غافا ودا جوار كينيا يوم ركن نبي قولوا ما رباكين ايه بسيلا ما كينيا فروكن اكاشي قدروا فورتا يا رتا غافا اسملكي قبنا يوغاتو بكدر روسن آتي دي ورماتي قلان راكوني ستة نمات نمتين ونو بالو بربادا أورما كم يتنقل إنه ما يوسم برادي من ورسنا اللي برجراته ورما يومي يته تولوكو أداكو والفوق أنيو ماكو أنيو تبالس أنيو تموان نفسي والدنو لولتي ساجرو أنقفكو سيداكو سيدا تقالا سيدا باقيا مودا كيات لا قرار سيدا تبسم ملي أن نوت سندقن سيما سيفن قدت ناس نصفن Monoloogii yookiin qof dubbii gabaabaan mata duree dhumaa kitaaba kanarratti xiyyeeffachuun qophaa'es hirmaatotaaf dhiyaateera. Adiilee waaqaa filfileen samii urjiin akkam bulte arfichi torbiin damboomni goobanaa waariin akkam barri mooganaa dhaglayyaa'ii uumaan uume walaabtichaa afaan beekan raaggata ayyaanticha qarruun lagaa wirwirtuun kee ruguutuun sirga dhahaa jaatanii kee oboleeyuu mormorirraa nagaada deetan boroo diinqaccitii waaqab lafaa qaalluun faloo galma keerraa jamaa nafaa mormor marfataa ka sabbata waaqaa mormor koo gabbataa ka cuubata dhangaa mormor wajanni callee sirratti muuda qabu seerri walaabtichaa sirratti tasan cabu yoo durii akka uumaa akka kalee akka tumaa hanni saqa safuun dallaa ulfoon ulfaa xurreen tolla denaanoodhaan siin marmaarra hangafticha ciibsa kormaa har'a maaltu taanaan nuti kun waysii kormaa maaf mararteen hin marmaarre maaf biqilaan hin daraarre maaf okoleen adii dhabe maaf mogoleen keenya dhabe mormor waaqaa mormorticha muudaa qaallu dhugaa qabda afaan keenya waliin galu yaa inna beeteessoon qaallu muunni cuqqee sammuun isaa iree kormaa miilluun tol attaraaran dirra isaa mormor malkaan kiyya irreessa dhabnaan tulluun kiyya seerri dhabnaan diinki kiyya xala taanaan qirmammattiin biluu dhabnaan kormi kiyyas natti gaabbe onalloonii cinca dhabe ilmi abbaa jirriffate intalti haadha irratti gatate barri kunis mingiffate dhugaan kiyya sigigaan mormor muudaa kanaafatis na dagatte kanaafatis na lagatte kanaaf boorri gangalate kanaaf garaan keetis jabaate adaraa kee ormaa miti nuti hamba nan abdadde
Nanadda garaan keetis naaf ni gaabba. Gaaf qalbiin koo na arge. Waloo godheen kanaan marge. Naaf qofatta nan gammada. Dirree keerra dhaabbadhee kan ulfaamuudha. Danaanoon koos nagaa ta'a. Karri kiyya soof danda'a. Wadaaja kee ani yaade. Araara keef sin barbaade. Mormor! Mormor muudaa! Nutis barreessaa kitaaba Muuda Mormor waliin turtii taasifneerra. Barreessaa Cabsiinis qophichi daraan akka isa gammachiise dubbachuun keessummoota waamicha isaa kabajuun argamanis galateeffateera. Muuda Mormorii bareedatti eebbisnee hedduutu akka gammadeen jira. Uummanni barruu kana eebbisuudhaaf cophaa aartii Oromoo barruutti dabaluudhaaf sa'aatii isaa wareegee, maallaqa isaa wareegee, yeroo isaa jabaa wareegee haala mijatus hin mijanne keessattis as dhufanii kitaaba kana eebbisiisan guddaa ulfaadhaadha. Hedduun sin kabajaa, hedduun sin jaaladhan jechuun ni barbaada uummata koo bal'aadha. Bu'aa bayiiwwan kitaabota isaa kanneen jalqabaa fi kan ammaa wal bira qabuun kan ibsee barreessaan kun Muudni Mormoris seenaa dhugaarratti kan hundaa'e ta'uu ibseera. Haala waliigalaatirraa barruuleen kana dura turan aadaa, duudhaa, sirna waan hawaasni keenya gama siyaasatiin argaa ture sanirra darbee immoo waliin jireenya hawaasummaa hawaasichaa sirriitti calaqqisiise jedhee yaada. Muudni Mormor immoo taatee gaafa Oromoon Mormorirraa jalqabee akka dhugeeffannaa isaa siyaas dinagdee isaa har'a immoo maal ta'uu akka qabu waan seenaa dhugaarra dhaabbatee seeneffamedha. Muudni Mormor akkana fakkaata. Caalumatti immoo dubbistoonni ogbarruudha. Uummanni bal'aan yoo arge waa guddaa hubatu jedheen yaada. Hiikaa mata duree kitaabichaas akkas jechuun dubbateera. Muudni Mormor muuda jechuun uummanni keenya dirree ulfoo qaba, safuu qaba, duudhaa qaba, sirna qaba waan ta'eef akkaataa itti dhugeeffatu qaba. Dhugeeffannoo san keessaa tokkodha jechuudha. Mormor gaafa fudhanne immoo Mormor durirraa ayyaantuun bakki itti muudamu hayyichi abbaa gadaa ta'eetoo namni seera guute yookaan 40 abbaasaa gahee akka itti muuda fudhatu sanirra darbee immoo marmaartuun ayyaantu yeroo yeroodhaan achi deemtee waan sirna achi jiru sana waan sirna dhugeeffannoo achi jiru san guuttattu tokko. Lammata immoo akkuma sirnaatittu akkuma duudhaatittu Muudni Mormor odeeffannoo addaa yookaan immoo dhugeeffannoo addaa akkasumas immoo akkam ooltee bultee hawaasni kun waliin qabu achirratti sirriitti seenessa Muudni Mormor sanadha jechuudha. Barreessaa Cabsiin barreessaa qofaa osoo hin taane ogeessa fayyaatisi. Garuu immoo hojiilee aartii hedduu akka hojjetuu fi gara fuulduraattis akka itti fufu dubbachuun qaamolee milkaa'ina kanaaf deeggarsa taasisaniifis galateeffateera. Hojii biraa ani ogummaatti ogeessa fayyaati. Hojiilee waltajjiirraa kanneen akka diraamaa, hojiilee akka tiyaatiraa kana dura hojjechuuf yaaleen jira. Fakkeenya tiyaatira Abbaa Hiikoo keessatti ta'a tokko ta'ee hojjedheera. Sanirraa kanaaf garuu ogummaa fayyaatiin inni kan dallaarraa eebbifame jechaadha. Jalqaba sirna kana sirneeffadhee sagantaa kana uummata biraan akkan ga'uuf kitaaba kana akkan eebbisiifadheef kan na tumsee waaqni haa ulfaatu ayyaana abbaa kiyyaa'e. Itti aanee hiriyoonni bu'aa ba'ii guguddaan wajjin ce'an jiru. Hiriyoota san walumaa galatti maqaa keessan waameen fixuu hin danda'u waan ta'eef hedduun sin jaaladha, hedduun sin kabaja, naaf ulfaadha, naaf jiraadha, wal bira nu haa jiraachisuun jedhaani. Addatti immoo manneen uffata aadaa, riistooraantoonni adda addaa kan tumsa kitaaba kanaatiif dhimma naa baatan guddaa galatoomadha, ulfaadha, namuma akkanatti ogbarruu keessan bira dhaabatu sinaa godhu hedduun sin jaaladhan jechuun ni barbaada. Hiriyyaa barreessaa Cabsii Taliilaa kan ta'e barreessaa Gammachiis Burqaa immoo sagantaa turetti akka gammade dubbachuun walumaa galatti bu'aa bayiiwwan kitaaba tokko barreessuu keessatti nama mudatan ibsuun barreessaa Cabsiidhaafis akkas jechuun ergaa isaa dabarseera. Sagantaan baay'ee bareeda. Yeroon aartiin Oromoo amma sadarkaa gaariirra jira jechuu dandeessu irra jirra. Normaalii hirmaattonni namnis aan dhufu sun aartii deeggaraa karaa jedhuun dhufa waan ta'eef namni argitu kun baay'insaa dargaggeessa nama baay'eetu hirmaate dhugumatti miira namatti tolutu jira waan gaariidha. Cabsiinis nama sirnaan guddate jechuu dandeessa. Nama duudhaa keessatti guddate, nama sirna jalatti guddate, sirna garaa jalatti nama guddate. Ergaan nama kana
qoosas fakkaatee walaloos fakkeessee asoosamaanis fakkeessee kan inni dabarsu seenaaf duudhaadha waan ta'eef cabsii nama guddaadha. Dhugaa dubbachuuf kitaabni har'a inni barreesse kunis asoosama seenaati. Muuda mormor jechuun egaa mormor jechuun maal akka ta'e muuda jechuun maal akka ta'e kitaabicha keessaa hin hubanna garuu jechoonni kun ergaawwan seenaa fi duudhaa Oromootiin kan wal qabatan sirna gadaatiin kan wal qabatanidha. Kitaaba kana keessas waan kana argina jedhee yaada. Cabsii ammallee gara fuulduraattis kitaabotuma babbareedaa akkasii akka barreessu abdiin qaba. Cabsiin nama jabaaf nama waa irraa baratamu nama hordofamuu nama sirriitti irraa baratamuu qabu jedheen yaada. Carraa kanaan baga gammaddee baga sagantaa kana geesse baga of qolte jechuun hin barbaadu. Dhumarrattis caalbaasiin eeboo fi gaachanaa dhiyaachuun qophichi xumurameera. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti sirna eebba kitaabaa barreessaa Cabsii Taliilaa kan mata dureen isaa Muuda Mormor jedhu irratti xiyyeeffannee isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Daawwachaan waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.